bas bishee gangalanne gaarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha baala muka babbal'a horii fixataniit nama fixataniit xuyyuuri horii dhaabatuu yookaan nama fixeet rakkoo nu buutee qabamne warra haga warri sun nuu galu namse بألا ميلان بوتن قدتي جاري على كورنيلا تنجلو بألا ميلان بوتن قدتي جاري Jama akam jirtan nageenya rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu isiniin jechuu barbaada. Kun qophii kudhaama seenaati. Qophiin kudhaama seenaa kolleejii caayaa barnoota wajjin wal ta'uudhaan YouTube chaanaalii keenya Orombeek Entertainment irratti tamsaasa keenya jalqabaatti eegallee jirra. Qophiin kudhaama seenaa hayyoonni ganamee seenaa keessatti maal nuudhaaman galfanni isaanii maali? Dhaloota har'a seenaa gaarii hojjetaa jiru kanaafi mul'ata dhaloota bu'aa bahiiwwan gufuuf sigiga hedduu argaa ture maal hojjetani? Egaa kudhaamni seenaa akkuma beekamu dhaloonni har'a carraa argatetti fayyadamee diinagdeen barnootaan jijjiiramuu qaba waan taateef gootota fi yaadachaatiin akkasumas ammoo waan argatan jabeeffachaatiin sammuudhaan jijjiiramuu akkasumas qooda qabiyyee kaayyoof mul'ata seenaaf safuu duudhaa oromummaa fi galmaa gahuu jalala biyya baay'achuu fi akkasumas dhaalmaya isaaniif imaanaa isaanii akkamitti galmaan geenna kan jedhu baay'ee murteessaadha. Daawwattoota keenya kanneen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama, kanneen maatii keenya taatan kabajamoowwan ammoo like, share, comment akkasumas gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Kun qophii kudhaama seenaa Orombeek Entertainment kolleejii caayaa barnoota wajjin isiniif dhiyaatudha. Sagantaa keenya eegalleetiin jirra akkuma waadaa isiniif seennetti jechuudha. Maarree caqastoota hordoftoota sagantaa keenya Jeneraal Hussein Bunee Daraaraa eenyu kan jedhuuf tokko lama jennee waan isin dhandhaarru qabna. Akkuma beekamu godinni Baalee har'a godina Baalee Bahaa jedhamtee waamamtu qe'een Oromtoota Siikoo Mandoodha. Lafti gammoojjii Bacaqii Harree Kololoo Ardaa Galmaa Onaraayituu Dhaddacha Bal'aa asiin Daawwee Sarar Qaachanii fi akkasumas baddaa gama laga Waabee haga malkaa Shananitti kana malees bidireen tarkaanfataniiti malkaa Amaanaatii fi Dayyoo irratti lolli qabsiifamuun gooticha kanaan ta'itti laata. Hussein Bunee godina Baalee aanaa Sawweenaa bakka goonni Gafarsaa jedhamutti abbaa isaanii Daraaraa Godaanaa fi harmee isaanii Hawwaa Badhaasoorraa bara 1898 akka lakkoofsa warra Itiyoophiyaa yookiin 19 amma 5 kan dhalatan yoo ta'u abbaan isaa erga du'anii booda Hussein Buneedha. Jeneraaltichi cimaan sanyii warra baalabbaataa lafarra harcaase qawwee nafxiidha hojiitti agarsiise. Egaa bolooyyan isaa guddisuun dirqama isaanii waan tureef kanuma fudhateet socho'aa tureen. Yeroo sana manni barumsaa waan hin jirreef mana amantii Islaamaa seenanii amantiis baratanii akka barsiisaa turanii fi erga guddatanii haadha manaa fuudhan booda ciminaaf akkasumas siyaa'insa isaanii kan argan bulchiinsi mootummaa Yuudaalii Haayile Sillaasee keessatti burqaa godhaniiti muudan. Adeemsa kana keessaa cimina isaaniirraa ka'uun gara bakka bu'aa baalabbaataa ol guddisuun adeemsa hojii kana keessatti cuucaa sirni nafxanyaa ilmaan Oromoorraan ga'uu argeetu aaru jalqabanii ni dallane gootichi Daraaraa Buneedha. Egaa ilmi Daraaraa Godaanaa Jeneraal Hussein Bunee walga'ii baalabbaatota Oromoo ta'an 18 irratti godina Baalee Bahaa amma magaalaa gudditti Gin'iir irratti ta'ameen Hussein Oromoon sirna nafxanyaa qabsaa'uu akka qabus innis kanumaaf qabsaa'uu isaa itti himee isaaniif akka isaan faana hiriiranis gaafate itti qish jedhani. Mee walaleessaan iyyeedaleessaan rogeessi amaan nyaafaroodha mi jaban Oromtichi Baarentumaa Siikoo Mandoo waan jedhu qaba. Eeyyeen amaan nyaafaroo erga dhageeffannee booda walitti deebina.
Huseen Bunee leenci waan jedhirraa duubattiin deebine. Miidhaan sana miidhee ka kufu an kufu gadda kiyya gaddee kan narraa baadhatu kan borus ittafu anatu ummatatu ana diina lubbuu malee luban qabne sana daandii ta'een fidu aanaa fi dhaalatti du'aaf jiruufillee firannaa caalatti moggattachi dhiisee waan argachuu malu Oromoon miidhiniif ormi nurraa galu baalabbaatota Oromoo 18 ginniiritti yaamee malli keenya maaltu nu baasamee nafxanyaan inumaa harree nu se'eera harqoota jiidhaa nurratti fe'eera jaraaf lafa qotti ilmaan teenyan bartu jaraaf daakaa bultiniitiin teenyan raftu nullee yoo ta'e dhadhaaf damma feena isaaniif korree miilaan jala ceena angoofi sadarkaa kanaan nu bitaarti sobaan nu sossobdeen numaan nu fixaarti malee waan nun siisu muudamni gosaa fi aanatti nu diinsu kanaan of wallaallee ofii jiraachuurra dhaloota awwaallee ani didaa ka'aa ittaa kaanu gaangeeffaanoo isaanii qabaa jala yaanu lolleetti Kanaafiyyuu itti fayyadamni sooshaal miidiyaa har'aan tanaa kan arrabsoo kan qoqqooddaa siyaasaa kan jibba waliitiif gandummaa ta'e kuni kan jijjiiramuu danda'uun barnootaani. Akkuma Dr. Alii Birraa barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jedhan barnoonni waan hundaafiyyuu utubaadha. Barnoonni jaarmaya dhangaa hin argamne dhangaa sammuuti. Seenaa kudhama har'aa irraa waa hedduu akka baratan abdii qaba. Eeyyeen maarree akkuma beektan saa'onni baadiyyaa kaabaa kibbaa keessatti seenaan isaa nuudhaaman fakkeenyummaan isaa nuudhaaman maal fa'aa akka ta'e egeree keessatti kan nu agarsiisudha. Wantoota Oromoo kanneen akka Ayyaantuu Dagaa Aslii Oromoo Maaramee Harqaa yoom kana qofa baadiyyaadhaan jechuudha. Aashaa Muhammad Gadaa Qaalluu kumaatamaan lakkoofne hin fidnu waan taateef warroota seenaa hojjetan dhaloota kanaaf akkasumas safuuf duudhaa Oromummaa keessatti jaalala gootonni kaleessaa nuudhaman aadaa gootonni kaleessaa faaya godhanii nuuf jecha lubbuu isaanii dhaban misoomaan jijjiiramaa misooma barnootaatiin jijjiiramaa kaayyoo Oromummaatiin jijjiiramaa ilaalcha waa jaalachuu aadaa waa hojjechuutiin alatti sammuu kenna siyaasan taaneef dubbii laaqaatii fi wal jibbaa keessaa baaneetiin hojjechuudha. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa takka filadhu hojjannaan ni jijjiiramta. Barannaanis wabiidha. Utuba mataa keetii utuba biyyaati. Hojjechuun gatii qaba. Eeyyeen dhaloota gatii fi kaayyoo ofiitiif iccitii bilkaa'inaa barnootaan argatu nu haa taasisu. Dhaloota dabatti qaruura dhaloota jallinaaf faffaca'iinsatti qaruura barnootatti qaruun guddina ayidooloojii misoomatti qaruun akkasumas ammoo eenyummaa isaatiif egeree biyya isaa keessatti jaalala sabaa fi jaalala uumee hawaasa addunyaa hunda akka jaalatu taasisuun sirna gadaatu nu barsiise. Jaalalaan mo'an jibbaan hin mo'an. Kanaaf gadaan gadaa jaalalaati. Gadaan gadaa tokkummaa gadaa barnootaa gadaa mul'ata misoomaati. Eeyyeen kudhaama seenaa kutaa itti aanu dhageeffadhaa. Hora bulaa. Egaa caqastoota keenya waa hedduu akka irraa baratan abdii qaba isiniin jechuu barbaada. Ammas itti aanuudhaan waa'ee Jeneraal Huseen Buneedhaa galaanni yaadaaf haasa'a hin fixu. Kanaan wal qabsiisee jechoota gurguddaa hedduu isaan dallansiise maal fa'aadha? Walga'iin baalabbaatota magaalaa Ginii irratti taa'ee Huseen Bunee egaa horii isaa keessaas dubbittiin isa aarsite sangoota 9 gurguree qawwee 3 bitatee qabsoof qophaa'e obbolootaa fi namoota biraa muraas fudhatee 1962 akka warra Habashaatti qabsoo eegale. Huseen Bunee gaara goonii irratti qubachuudhaan qabsoo finiinse. Namoonni gabrummaa itti hammaate hedduun dhaqanii miseensa waraana Huseen Buneetti makamuu eegalan. Gaara goonii kan amma gaara Huseen Bunee jedhamee moggaafame karaan itti koran tokko qofa akka ta'e. Loltoonni Huseen Bunee gaara kana erga koranii booda loltuun Haayile Sillaasee akka hin seenneef hulaa cufanii. Yoo loltuun Haayile Sillaasee dhufes dhagaa gaararraatti gallakkisuun hedduu isaanii hobba'anii. Hedduu isaaniis abdii murachiisan. Mootummaan sirna kana hedduu ajaa'ibsiifatee akkasumas waan qabu hunda qaba ganna dhiisaan waan biraa taate. Kana qofaa miti kitaabni Conclusion jedhamu kan seenaa addunyaa dubbatu tokko waa'ee Jeneraal Huseen Bunee irraa afaan Ingiliffaatiin waan lafa kaa'ee qaba.
kitaaba kana keessatti leejansiin waa'ee Jeneraal Waaqoo Guutuu akkasumas Jeneraal Huseen Buneedhaa maal jedha xiqqoo irraa isin dhageessa. Seenaa jabaa fi abbatu jabeeffata jedhu mitiire eeyyeen. Kanaaf kana keessaa wantoonni Jeneraal Huseen Buneetiin jiran keessaa inni guddaan jalqabaa bu'uura qabsoo kanaatiif akkamitti fakkeenyummaa guddaa akka horatan kitaaba kanarraa ni argattu. Kitaabni kana qofa osoo hin ta'in wantoota gurguddoo qabsoo kana keessatti isaan mandheessee fi sababa yeroo hunda gabbaruun bira dabraniitiin sirni koloneeffattootaa, sirni warra maadhee habashootaa jibbinsa hawaasa keenyaa qaburraa kan ka'e waa hedduutu dubbatame. The major purpose of the study wants to thus analyze the thematic functions of the oral and literal use of the speech of the Oromo Sir Haji Adam Saddo and General Hussein Bune, Colonel Ali Chirri, General Wako Gutu, Colonel Adam Jilo from 3 selected districts or waradas Madda, Walabu, Gobba and Sawena of Bale Zone Oromia Jeddah. Ega kana welcome sise researches designs was and again the focused group decision from 42 purposively and again to selected elders. But this document analyzed was used to assess related writing and what about those materials, and they were the data carefully transcribed and critically analyzed with their how thematic aspect to usual function approach which studied and findings. They show that advances literature and balance of Oromia areas. So Hussein Bune campaigns this introduce legitimate and what about surviving fighters group. Ega, that means it is hingifano by a Oromo created and honors of the citizens, current pride, existing situations and rival oral literature used from focus peoples. So obtain much attention before and disturbed among to a few individuals. Hence, General Hussein Bune thus conducting this study and collaborating with the Miriam development of the Oromos fighter group. Ega kanarra yookaan maal jechuudha kan jedhu itti ce'uudhaafi deemna. Waraana hedduu isaa qofa osoo hin taane qawween sirna nafxii akkamitti hin ajjeesne kan jedhu yeroo jalqabaatiif karra guddaa seenaa kan saaqe gootichi Oromoodha Jeneraal Hussein Bune. Egaa seenaa isaanii keessatti waan isaan dubbatan keessa rakkoo Oromoo haala qabatamaa jiru keessatti keessattuu Hussein Buneedha aangoon kennameef kuni gonkuma aangoo ummata isaa madaaluu fi ummata isaa sirnaan kunuunsu waan hin ta'iniif ummata isaarra cunqursaa jiru kaasuudhaaf haala qabatamaa jiru kan walgahii gindhiirsan irratti akka ummanni isa wajjin qabsa'u gaafatullee sodaa tokko malee qawwee Oromootiin eenyu akka ajjeesuu danda'us bare. Haa ta'uutii malee keessattuu sangoota isaanii erga gurguraniitii qawwee sadeen bitachuun namoota 8 ta'anii nafxanyaa adamsuu kan eegalan naannoo Sawweenatti. Nafxanyaa tokko ajjeesanii qawwee zinaar guutuu waliin irraa hikkatanii reeffa nafxanyichaa uummatatti agarsiisuun akka qawween Oromoo nafxanyaa ajjeesuu dandeessu mirkaneesseefi sana booda shiftaa jedhamee gaara goonii booda gaara Hussein Bune jedhamutti waahiloota isaanii waliin gale qabsoo sitti fufe. Warri laalaan gabrummaa itti dhagamte Hussein Buneetti dabalamuun miseensotni heddummachuun eegalan qawwee hedduu isaanii barbaachise. Waraana isaa keessaa nama 8 Somaaliyaatti erge. Qawwee pirezidaantii Somaalee yeroo sanii Adam Addee gaafachuun qawwee 8 argatanii qawwee 3 jalqabaa gurguree bitateef kan nafxanyaa ajjeesan irraa hiikkatan walitti qawwee 12 qabsoo itti fufan. 1970 Somaaliyaa dhaqanii mootummaa Somaaliyaa rakkoo Oromoo erga ibsee booda akka gargaarsa qawwee godhaniif gaafatee milkiidhaan qawwee hedduus argataniitiin deebi'anii. Rakkoo ibsuu qofa osoo hin ta'in qabsoo cimina naannoo biraallee akka uummanni dammaquuf waamicha qabsoo jabeessanii itti fufan. Somaaleen maqaa Oromoo jedhu kana
Oromoo akka ittiin hin waamamneef dhiibbaa godhuun maqaa Somaalee Abboo jedhu Oromoof baasanii turan. Baqattoonni Oromoo Somaaliyaa jiran maqaa Oromoof kenname Somaalee Abboo kana balaaleffatan. Sababa kanaan mootummaan biyyattii Muhammad Ziyaad Ali Muhammad Barre baqattoota Oromoo magaalaa Maqdishoo magaalaa guddittii Somaaliyaatti walitti waamee itti aanaan pirezidaantii Somaaliyaa yeroo sanii Jeneraal Muhammad Ali Samatar walgahicha irratti argamuun baqattoota Oromoo lakkoofsaan namoota 800 ta'an keessaa nama tokko akka bakka buufatanii dubbisu gaafate. Ana jechuun namni gaafa sana bakka bu'ee Jeneraalticha goota Oromoodhaa Jeneraal Hussein Bunee ture. Afaan Somaalee sirriitti waan hin dandeenyeef turjumaana barbaachise. Egaa Siraaj Hisaaq Haji Isaaq akka jedhamu turjumaana taasisee fi gaaffiin dhiyaate. Maarree gaaffiitiin nuti Somaalee Abboodhaan isin beeyna yoomii as Oromoo taatan jedheen gaaffiin dhiyaate ture. Jeneraal Hussein Bunee deebii isaa kennuun dura gaaffii gaafate. Jecha Oromoo jedhu kana yoomii dhageettan jedheet gaafate. Jeneraaltichi bara 1962 dhagee jedheen Huseeniin. Hussein Bunees deebisee fi akkana jedheen gaafni isin Oromoo dhageettan gaafa dhalattan san dura isinuu rimaaya turtanii. Afrikaanota isin dura dhalatte Oromoon yoom akka jirtu Afrikaa hunda dura dhalatte Afrikaanota isin duraa sana gaafadhaa. Akka Oromoon gaafa ilmi namaa uumamte isinitti himanii uummata bal'aa lafa aadaa qabu sirna gadaatiin bulu dhagayuu dhabuun keessan nama ajaa'ibsiisaa jennaan. Jeneraaltichi dubbii Jeneraal Hussein Bunee kanatti baay'ee aaree walgahii xumuree sababa kanaan waraanni Somaalee halkan Jeneraal Hussein Bunee fuudhee mana hidhaa lafa jalatti hidhan. Jeneraal Hussein Bunee mana hidhaa fuudhanii pirezidaantiin Somaaliyaa yeroo sanii Ziyaad Barree dubbisan. Egaa maarree Ziyaad Barree akka Jeneraal Hussein Bunee maqaa Somaalee Abboo jedhu kana dhiisuudhaaf waa hedduu yaadaniiti turan. Dubbittiin hin taane. Haa ta'uutii malee Jeneraaltichi dubbii kanaan egaa hedduu kan aares ta'us maqaa Somaalee Abboo kana yoo dhiistan waan barbaadde isinii taana. Ammas hin jijjiiramne jennaani fuula isaanitti rigataniiti. Akkasumas mee ani gurraacha halluun jijjiirame jira jennaan egaa waan godhu dhabeet ajaa'ibsiisee shilingii Somaaliyaa 30,000 kennee fi waggaa 3 ji'oota 6 ol erga dararanii booda gara biyyatti deebi'an. Yoom kanarraa ta'ee ilmi Bunee daraaraa godaanaadha. Qabsoo fincila diddaa gabrummaa dhombiritti makamuus eegale. Ammas walaloo kana dhageeffanneetiin walitti deebinaa. Aman Nyaafaroo hedduu galatoomi siin jechuu barbaadaati. Sagantaa keenya kutaa lammaffaas qabanneet jirra. Egaa mee Aman Nyaafaroo maal jedha? Seenaan Jeneraal Hussein Bunee akkuma isiniin jedhe ilmaan meeqa hortee meeqa haala qubsuma isaaniitii fi iyyaafannoo siidaan yaadannoo galmee gootota irratti maal fakkaata? Qabiyyeen hawaasni Oromoo gootota akkanaa hambaa seenaa keessatti dhalootaaf dabarsuudhaaf tursiisaa jiru eessa jira kan jedhu egaa yeroo itti aanutti kan qabannee dhiyaannu taha. Hundi keessaniyyuu horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Walaloo Aman Nyaafarootii fi haasa'a abbaa keenya fuula Rabbii jiran jannani Rabbiitti haa tolu Jeneraal Hussein Buneetiin xumurraa. Horaa bulaa. Turgumu goobaan abbaa humnaa harkaa luka hiinee lafee isaa gumnaa. Zarraaf warra daargee zarraaf warra hin daargee zarraaf warra akkasii zarraaf warra akkanaa warra fitaraarii warra qannaazmaachii warra giraazmaachii sanyii santu ana. Eenyu abbaa isaatu maqaa keenya kaasa nu abbaa biyyaati nu jalan jiraatu eenyullee iyyaati lugaamnee akka fardaa koorannee irra teenya abnee alanchinee soorachuu dandeenya. Zarraaf jedha qabaan guunnee lafa guutanillee kijiba hawweenaa qaaniin gaggeessite gugurraan sawweenaa. Gurmuun diqqaatullee murannoon caalanii murna of tuultotaa mataan awwaalanii salphinnatti uwwisuun walirra aatee gaafa ilmaan 5-50 taate zarraafi isaanii
madhoolaan qattee mala dhabde jarri rakkisuuf rakkatte erga Huseen Bunee seenee gaara goonii argachuu agabdee soora dhadhaaffoonii ta'iin ta'uu dhibdee itti buufnaan hurrii goota gaaraa baasuun milkaa'uuf. Tolfattanii nagaa fattan kanaa miti bar biyyee gangalanneet bas biyyee gangalannee gaarree wallaahi kakadhe rabbitti muka baala mi'eecha abaala muka babbal'aa wayyoo qabu marxoo goone hidhaa dagogduu nafa kennaa hidhannee jalaan sessuudhe muka akka fanaa tokkoon qabne akkasiin zamana dalan. Egaa sagantaan keenya osoo mi'aawu kutaa lammaffaa yeroo biraaf isin beellamnee jirra. Qophii kudhaama seenaa irraa tokko lama Jeneraal Huseen Bunee maatii ilmaan meeqa akkasumas ammoo seenaa keessatti maaltu isaa hojjetame maaltu Oromoo keessatti akka kuusaa jedhannootti ta'eef walitti deebina horaa bulaa deebana. Dabro seenaan seeyadata kanakata desabiroo maaltu zagata seenaatu yaadata seenaan isa yaadata seenaatu yaadata.